Hajjiin ammallee akkuma beeku ani nama kana yoom galaa fi yoom naa gala jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf hajjiin jechuudha. Ani dhiira kana argeen beeku. Dhiira akkatti dubartii jaalatee dubartii kamuu dubartii bareedu yoo argee inni dubartii san bakkumatti yooma san jaalataa yooma san fuudhaa. Maal isin eenyu zariin isin eenyu amma hoo maaliif jala qabaatiin jirtu jechuudha hajjii biratti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii annaga guutii alhamdulillah galata rabbii namoonni YouTube gii afaaraa taatan subscribe like share gochuun dagatina. Har'a wanni isin qabadee dhufe dhimma waa'ee hajjii dhiironni akkanaa kun yookiin immoo ka fakkaata hajjii fakkaatan kun hedduun isaanii jiraachuu danda'u. Nuti hoo nama kan maali hanga hoomii sirraaya yeroo amtiin biraan irratti hojjete irratti wanna kana faayuu naafattanii nama kana jettee itti kennatte abbaa manaa isiti jechuudha. Ani dhuguma rabbii kan san jechuudha. Nama kana yoo galti dubbii namni kun isa kaleessa dhalate isa kaleessa gumatti nama miidiyaa waggaa dheeraa irra ture jechuudha. Nama miidiyaa irra waggaa dheeraa ture. Har'allee immoo otoo dubartii lama qabu ammallee immoo dubartii biraa fuudhuun kun maal jechuudha. Dhugumatti baay'ee tokko nama ajaa'iba. Namni kun yoom dubbiin kun isaa gala yoom dubbii kanaaf galfata mataa isaa keessatti. Ani baal dhugumatti yeroo hundumaa hin eeggatu yeroo hundumaa hin beekatu jechuudha. Waan isaa namaan galu dhuguma san isiniin jedha jechuudha. Kuni rakkoo guddaa qaba. Rakkoon guddaan inni qabu waa isaa hin galaniif yeroo kamuu dubartiin irratti dalagdee dhiirri irratti dalagee lakkee wanni kun biraankedhaa lakkee biraankee miti jedhee kunkuma yaadeen beeku jechuudha. Gizee ammaa kana keessatti abadan namni nama amanu kunkumaan jiru. Amanamaan namaan jiru. Icciitii namatti haasa'uun mistira namatti himatuun hafee jira jechuudha. Sababni isallee maaliif namni hamaa sitti yaada. Namni gaarii si yaadu, namni dubbii kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansa, namni haasaa kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansa, namni barreeffama kee fuudhee miidiyaa kana natti dhufa jedhee akkam ta'e inni utuu dubartii utuu isii tan of jalaa qabu utuu waan hunda duuka rakkattu utuu caaltu irratti dhaluuf jechuutti akkamitti waan kana yaada. Ni isin maal jettan kana irratti jechuudha. Dhuguma ani baay'ee tokko na dhibbeen jechuudha. Waa'een isaa dhiironni hamma fakkeenya hajjii fudhatan abdii fudhatan abdiin ollaa isaa jira. Dubartii lama isa takkitti hin fuune jechuudha. Maaliif namni kun nama akkamiitu naataa jedhee eeggachaa jira. Hiri isaa riskii isaa jechuudha. Jechuun namni kun dhalama yookiin yaada isaatti galtuuf dhabee ta'a malee shamarran guuttee jirti jechuudha. Garuu dhalaan akka isaatti akka inni barbaaduuf kennaaf inni jannaa hedduutti akka jaalata. Jannaa hedduu dubartiin namni tokko bifa laalina bifaa miti ilmi namaa kalaallamu. Namummaa nama saniiti jechuudha kalaalamu. Dhiironni irra guddinni dubartii kalaallattu bifa otoo hin taane namummaa isii fi haalaa fi amala isii jireenya boontuu fi kana taati. Isii kanatu jireenya kiyyaaf ta'a jedhee irratti murteeffata jechuudha. Namoonni tokko tokko bifa laalu namoonni tokko tokko immoo amala laalu. Bakka garaagarummaan jiru iddoo kanarratti kana jechuudha. Amma dhiironni tokko tokko shamarran tokko tokko jechuudha yoo gara shamarraniitti fudhannee dhiira babbareedaa barbaadu jechuudha. Dhiira babbareedaa dhiira bakka istaayilii qaban bareeda. Dhiironnis akkasuma shamarran babbareedu istaayilii garuu dhiirri dubartii tuni akkamii dubartii meekaappiin dibannee dubartii akkasii otoo taatee qulqullina ofii eegdu barbaade dhiironni maaliif dubartiin akkasii hedduu dhiira hawwate jechuudha. Dibannaan alatti dibannaa meekaappiitiin alatti dibannaa isiitiin alatti qulqullina qaama isii ka eeggattu. Istaayilii isii ka eeggattu dubartii akkasiin barbaade dhiironni maaliif sirriidha. Dibannaan nuti keessattuu ijoolleen keenya meekaappii dibachuun wantoota garaagaraa dibachuun ijoollee keenya irratti miidhaa guddaa geessa. Bifa kee kanaan alatti gaafa dibannaa biraa dibattee jettee miidhaa biraa geessa. Miidhaan biraa ni geessu qilleensi biyya ambaatii fi qilleensi biyya keenyaa garaagarummaa qaba. Sababni isallee maaliif hojjettanii akka jiru biyya kana biyya keenyatti jiraachuu hin dandeettu. Waan biraa miti. Qananii feetoo qabaattee garuu maaltu si murteessaa qilleensa.
qilleensa wajji fudhatama. Meekaappiin qilleensa wajjin fudhatama. Biyya Arabaatii fi biyya keenya garaagarummaa qaba. Biyya Arabaa kana keessatti waa hedduu dibatan fuula kanatti aansanii kan biraa dibatanii itti aansanii kan biraa bakka yeroo gadi ba'an bakka kana jiraa miti of diimessu. Akka nama bakka yaa'anii akkam jedhee isinitti hima. Maaliif ree bareedumsa agarsiisa jechuudha. Dibanna diiminni bakka kanaa sun sirrii miti. Ijoolleen keenya akka uummanni adiin taane taanaa oduun taane akka kee ta'e jiraadhu. Akka kee taate akkam jira qulqullina qaama keetii ergachuu. Qulqullinni dhiqannaa sirraa eegamuu qaba. Dibannaa jechuun dibannaa isa dibatamu kan oduun taane kiriimiin fuulaa bareedatu jira. Suula gadi gattee yeroodhaaf bakka. Saniin achiin waan tokko sin barbaachisu. Dibannaa akkasii maaliif si barbaachisu? Kuulii yoo dibattee bareedumsa keetiif dhibee bareedadha. Okay, lippistikii ofitti baay'isuu baattee bareedadha. Garuu mootuu dibannaa akka uummata akkana dhiironni haalota akkana kanatti irratti. Mucaa wayittuu maal jedhe isinitti fakkaata? Mucaan amantaa biraa ture. Amantaa biraa kana keessatti mucichi kuni akkam jedhe isinitti hima. Haalli inni hawwiin inni qabu, haalli inni barbaadu hundumtuu fakkeenyota sheekonni keenya. Fakkeenyaaf sheekonni keenya wantoota akkamii barbaadan dubartiin diranne, dubartiin dibanne, dubartii hajjabattu, dubartii uffannaan isii lafa ga'u, harki isii as ga'u, dubartii bakka hawwiin nama sanii dubartii akkasii ture. Sababni isallee maaliif keessi isaatu waan akkasii barbaada. Amantaan isaa sunis ta'uu baatu otoo akkas ta'ee fi keessi isaan hawwata. Mee dhiirota tokko zim jedhaatuma yeroo isin haasofsiisan amantaa tokko ta'uu baateyyuu yeroo akkanuma hiriyyummaan walitti kalooftaniyyuu ijoolleen tokko hawwiin isaanii dubartoota akkasii, dubartoota qaama isaanii mul'ifne, dubartoota bakka hin jiraamite akkasumatti namoonni tokko qirsa isaanii baasanii mudhii isaanii alatti baasuun wantoota isaan qaban wantoota harma mul'isuun wantoota akkasii kana. Namoonni tokko haalota akkasii barbaadan. Haalonni akkasii namoonni barbaadan jireenya fotoon taane jiraamite akkanumatti namoonni tokko kan jireenyafillee wantoota akkasii utuu akkas jedhee yaaduun jiranatu fakkaanne garuu jiraachuu danda'a hin beekamu. Waa'ee hajjiitirraa gaafne hajjiin dhaabatan jechuudha. Amma yoo waa'ee hajjiitirraa kan dhugumatti baay'ee tokko kan nama jibbisiisa bakka. Waa'een isa fakkaanne dubartii managgaa dhufa jechuudha. Mallaqa duraan qabu jedhee hin qaba jedhee fuudha. Miidhaan dubartii tana dubartii sadaffaadha. Dubartii sadaffaadha. Otoo himaan biraa deemaa ta'e arfaffaa fudhachuudha. Otoo wanni kun immoo jiraateeyyuu inni bakka waan san raawwatu fide. Dhugumatti faayuun amma qalbii qabaattu amma jechuudha. Dhugumatti qalbii qabaattu. Yoo qalbii qabaatti ta'e yoo dhugumatti intala taate mana kee lallachuudha. Koomantii isii irratti namoonni hedduun isii arrabsan jechuudha. Faayuudhaan arrabsan maaliif ati kiniinii bichaa nyaattaa? Sababni isallee inni bakka dubartii mabaasa waan ta'eef dubartii seenjisee baasa. Amma caaluun akka taate ilmoo argattee jirtu waggaa 2 maal kiniinii nyaatte. Garuu mootuyyuu dhugumatti ani kan ajaa'ibe dhiironni akkana dhugatanillee hedduun jiraachuu danda'a jechuudha. Ani wallaahi wanni isin dhaabu dubartoota keenya jechuudha. Ijoollee shamarranii keenya. Dhiira jechuudha. Dhiira oduu haadha manaa qabdu. Dubartii biraa fuudhu deemtu abadan gonkumaatti hin heerumina. Murteen keessan murtee tokko ta'uu qaba. Murteen tokko ta'uu tokko ta'anii jiraatu. Tokko innis niiti ati gaafa inni isaa sanirratti deemte buruulee sirratti deema. Burus tabiraa fida. Iftaanis tabiraa fida. Akkuma hajjii kanatti ilaalaa jechuudha. Dhiirri tokko si bira taa'ee sirratti fuudha jenna kalaas baabattiisi. Bakka jiruu kee jiraatta, jiruu kee hin jiraatta, wallaahi hin jiraatta. Maaliif ati yoo ofitti amantee waan tokko goote ni jiraata. Yookaan immoo taanuma fidee, taanuma baasee, taanuma fidee, taanuma baasee jireenyi kee dukkanaa jiraatta jechuudha. Jiruu gaarii hin jiraattu. Abadan ati galgalas ganamas ina bar bu'aa dhaabdee abbaa manaa kee jaalalaa hojii yoo jiraatte dhuguma rabbiitti wallaahi laziin ati jiru gaarii jiraatte bishaan gurraacha dhugdee jaalallee yoo jiraatte. Garuu immoo bitaa fidi mirgaa fidi walitti dhayu astagfirullah abboo. Kanaaf waan isin jechuu barbaade viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa tura. Isin ijoollee hundumtuuf kabajamtoota kiyya. Viidiyoo keenya akka like gootanii, share gootanii yaada keessan akka nu gootan wantoota akkanaa dhiirota akkanaa immoo akka balaaleffatan abdii isinirraa qaba. Namoonni gaafii qabaatanii namoonni koomantiidhaanii garuma ta'een akka hin jajjabeessitan abdii isinirraa qaba. Namoonni hammaatiin hin jajjabeessitanii
yoona nageettanii wantoota akkanaaf galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyarraa isinitti dheeressuun barbaadu inshallah viidiyoo keessa isin agarsiisa. Taatee yeroo ammaa ta'aa jirtu waa'ee hojjetti Saudi Arabiyaa keessatti illee gargaaraa jiranii rabbiin keessi birhaan jiraatu rabbii isii haa dhaabatu. Namoonni dandeettanis hamuma dandeettanii mucaadhaaf gargaara. Maaliif wallahi ruuhin tun haa'e mucaan tun dhugumatti haqa qabdi. Haqa qabaachuun isii maalinni wallahi ilmoo sannas bee isiin hin baafne dhibbumaan dhibbatti itti murteessaanii wallahi namni fidee namarra kaaya namni fidee waan ulfaataa sirratti kuffisa. Kanaaf jechuudha hayxee rabbii fi isii fi namicha akkas godhatu beeka yookiin tarii namicha ta'a yookiin tarii garuu isii itti fakkaata. Amma afaan sammuun kiyya lakkeen dalaguu sammuun kiyya akkanaa jettee turte. Haadhaaf abbaan isin immoo ilmoo tiyya tanaa waggaa 11 guutuun irraa fagaatanii jiranii amma immoo arguu qaba jiranii bu'aa jiran wallahi waan nama gaddisiisu inshallah.